Hashama harkafunee kabajamtoota fi hordoftoota kiyya guyyaa irraa kanaas barnoota bareedaa tokkoon isin qabadhee dhufe isinirraa turuu guyyaaf dhiifama isiniin jecha akkamitti akka YouTube banatanii fi akkamitti Tambnaile akkamitti irratti ol baafatanii fi piroofaayila footoo keessanii akkamitti taagii YouTube keessan salphatti akka guddatuun isin garsiisuudha dhufe kana waan ta'eef gaa YouTube Studio kana irratti al tokkoof tuquudha. YouTube Studio kana Play Store keessaa buufadhaan isiniin jira. Play Store keessan keessa erga seentanii booda Play Store keessan kana gubbatti kunnooti YouTube Studio yettanii erga barreessitanii booda naasar inni nu akkanatti salphatti isiniif ba'a. Sirrii barreessitan akkuma iskiriinirra jiru kanarratti erga kana gootanii booda akkanatti isiniif ba'a. Banadheetiin jira mee maanta nagama hojii keenyaa waliin haa yaanume. Isinirraa baduu guyyaaf garuu dhiifama. Egaa YouTube keenya keessa erga seentan iimeelii erga banattanii booda YouTube akkanatti isiniif fida. Egaa iimeelii keessan baname dura akkanatti isiniif fida. As gubbatti akkana nuti warri YouTube hin banatiniif. Inna akkanatti isiniif baasa osoo YouTube hin banamin. As booda kunnooti jettu ammaan tana erga inni akkanatti isiniif baasee booda wanni isin godhuu qabdan gaa salphuma banachuudhaaf kunnoo iddoo tanarratti ni tuuti piroofaayila kanarratti kunnoo inni akkanatti isiniif baasa YouTube keessan. Amma as gubbatti first name kan jiru kanarratti maqaa keessan barreeffadha waan feetan. Ana ammaan tana Oro jeetiin barreeffadha. Ishee kunnooti Oro jeetiin jeetii kanattis HD photo jeetiin jira Oro HD photo jeetiin kun akkuma ilaaltanii gartan kanatti barreeffadheetiin jira gaa. Ammaan tana gama gadii kanatti create channel kan juutu jira salphatti salphama barachuudhaaf innaa san irratti tuutan akkanatti turuudhaan salphatti isiniif baasee jira kunnoo waa subscribe godhadha. Subscribe inni kun akkanatti isiniif baasa subscribe innaa godhatan gaa. Ammaan tana salphatti akka guddatuuf channelin baname meena wajji ilaala hamma dhuma viidiyoo kanaa baay'ee faayidaa isaa hin dhabdanii isin jawaa iddoo keessatti argama. Innaa YouTube keessan kan YouTube Studio buufattanii san keessa innaa kana seentan iimeelii yoo isin gaafatanii banattan achi booda kun iimeelii keessan innaa bantan akkanumatti akkuma YouTube sanitti isin fida. Erga inni kanatti isin fida kun subscribe humaa takka iyyuu hin qabu subscribe changerii hin qabu viewer hin qabu watchaaworii waa takka iyyuu hin qabu amma qulqulluudha amma baname waan ta'eef ammaan tana gaa wanni godhuun isinirraa eegamu isin ammaan tana salphuma guddifachuudhaan mee kiyya kana keessa seenee isinitti argisiisu Tambnaile akkamitti irra baafannaa Tambnaile eega viidiyoo gallakiftan. Innaa viidiyoo sana irratti erga tuutanii booda mallattoo qalamaa tanaatu gubbaarratti argama. Mallattoo qalamaa sana irratti al tokkoof ni tuutan Tambnaile irratti baafachuudhaaf akka viidiyoon san attract nama godhuuf salphatti akka guddatuuf viewer akka qabaatu. Qalama kunnootu ammaas lammaduma qalamaatu gama gadii kanatti argama. Innaa qalama sana irratti tuutan kunnoo gama gadii kanatti change photo hajuu kanaatu argama. Photo kanarratti innaa akkanatti tuutan viidiyoo san Tambnaile maker gootan san Tambnaile to isaaf qopheessitan san as keessa laallattanii ni irratti ni tuutu Tambnaile san kun amma kanuma irratti hin tuqame kunnooti kanuma irratti hin tuqa kunnoo sanuma irratti hin deebisa innaa kanarratti tuutan viidiyoon san akka nama waan yaada keessan gubbaarra barreeffatan akka dafee nama qabuuf isin feesa kunnoo gama gubbaa kanatti idii Tambnaile kanatti selectiitu argama. Kana cinatti innaa san irratti tuutan akkanatti isin baasa. As keessaa gaa waan baay'eetu argama. Akka viidiyoon kun viewer baay'ee qabaatu akka channel keessanii isiniif guddatuuf. Amma kunnooti gadii tanatti taagii argama. Taagii kana akkuma kiyyaa kanatti channel gurguddoo afaan irra beektan hunda keessanuu itti barreessaa. Channel gurguddoo subscribe hedduu qabu hunda jalatti barreessaadhaan isin mallattoo koomaa gidduu galchuudhaan akkanatti barreeffadhaan isin achi booda publikii kan jiru kana ni seentan publikii kana keessa innaa seentanii kun akkanatti isiniif tarreessa. As keessaa private kan jiru kanarra hin kaayina iskileejit kan jiru kana hin kaayina instaali listed kan jiru kanarra isin kaayinaadhaan isin jira. Achi booda publikii kanarra hayyadha akka inni nama hunda biratti dhaqqabuudhaaf asirra haadha innaa kana tuutan akkanatti isin baasa. Amma as keessaa kunnooti warri appii maxxansitan liinkii appiidha. Liinkii wayii warri maxxansitan kun as keessa maxxansaa as keessa hidhuudhaan as keessa kun liinkii fiddansa peest keessa godhaa ta'e viidiyoo liinkii viidiyoo waan feetan cheeta peest godhachuu dandeenya. Achi booda amma eega fidnee booda seefii gubbaa kanarra kan jiru kanarra seef ni godhattan. Erga seef gootanii booda kunnootu akkanatti isinii baasa. Waan baay'een isin barsiisuu deeman wajjin ilaalame innaa kana baaftan kun akkanatti innis Tambnaile keessan gubbatti isin baasa akka viidiyoon kun harkisee nama fiduuf akka namni jaallatuuf akkanatti isin baasa. Amma achi booda gama YouTube yoo deeminu kunnooti achirratti ni tuutu channel keessan kan reefu tuutan akkanatti isin baasa. Achi booda asuma keessatti kunnoo
oo kan jiru kanumarratti al tokkoof nitu profile masanirratti booda edit channel kan jirutu argama channel maxxani no subscribe jawunnooti amma tan edit channel kan jiru kanannaatu tan akkanatti isin baate profile keessan kan feetan logo irra baafachuudhaaf logo dirqama ta'ee jira bara 2020 takka innaa logo tanarratti akkanatti ni logo jira onnoti name change jira description jira waan feetan gochuu ni dandeessani amma photo keessan yoo tuutan akkanatti isin baasa choose from your photo kan jiru kanarratti tuqaatii keessa garaalli ta'an keessa logo irra baafadhaan logo dirqama ta'ee jira YouTube seerani jabeessee qalama kana naatu inu neemii keessan salphumatti feetan kan biraatti haree fusan kan feetan qayyarachuu ni dandeessu description box kanaas waan feetan qayyarachuu ni dandeessu yaada keessan jala barreessuu ni dandeessu kunis dirqama ta'ee jira YouTube dirqama godhee jira hadira godhadha eegaa barnoonni keenya kan guyyaa har'aa kana fakkaata akka isinitti akka irraa gammaddanii fi akka isinitti tole abdii guddaan isinirraa qaba isinirraa badu guyyaa dhiifama isin jedhaa viidiyoo kana like share naa godhaas YouTube kee subscribe naa godhaadha hanga viidiyoo walitti deebinutti nagaatti